Arrama kaardii filannee? Maaree kaardii. Itti gammadu garuu mana shakkaa. Biileen buqayii maatii qabu fidee. Ani immoo gilifaan shan gaafate. Sirna shakkaa. Barsaallee kadhatee animmoo abtamii sagal qabxii shaniin fidee. Barsaa kadhatee hin dadhabee. Beekamii irraa jirani. Maatii itti tayyuu jechuudha. Yeroo inni barsiisu. Abduumaa dhala bitedha. Hojii roon biyaa qabu. Hirribanna kan keenii abduumaa hojjedha waan jiru. Maali mana mana ada juga. Anak hadir nama. Malah gambar itu goda. Ini siapa punya saya kan ni mereka lahir tapi cerita orang. Syakam, bakat tu mereka. Syakam baik. Aku kaitan dengan hidup dia. Mali pura cura kali. Aku ni dah kau kan dia nak kaitan dengan. Ini dah aku. Atau Gerta. Saya dah utang ni. Aku kali mana? Lelo tu ni Rosi baru tu ni lelo. Bego. Aku ni nenci dawan. Sebetulnya ni saya. Ayo, ni mau antok kau mana dah? Berengkai nyama kasih tahu kau. Awatan itu ni. Oh, dah ni terus. Ada. Akam jirtu. Dua nagaan kita. Bagaimana manggil? Gamadani. Ega, ati aku masa dulu je, ini semua jiwa tadi terbalik. Tol. Sudah sejak gai. Harga sudah je pasti. Ega, jual guya tina raguya berejuda. Jam makan awak Jepani, sendiri kami semua facise, serebe. Mari tadi batte kali ni lah tu, ada sebisi se. Ini mari pasti sana punya rumah ini. Jual. Oh. Araba ye gambar jira, soba. Jam makan asli jibbe, itu sini jira ni, koto kali be. Beja kotora, ni naik kam. Toga jela magana baye jibber akana maju kala tarimu lakin ton singkare asin singe jam makana wajin bane ati mati sino jenne yo kanin dilifade kanin sinariye sirre bo fe ko sinjibbe mit sababan baye sinjalla do fi nuni yu baye sinjalan. Bayi ammo yoo ma jenne yu sinjibine miti sabje challe jibina male baye sinjalan nuni. Karena saya dulu kan bocah nak kawan bersih. Wan baye jira. Malefi ati injekin barnoota keessa rito. Ani waan kanaan dura keessa darbe yeroo ijoollummaa kooti waan baay'eetu na yaadachiisa. Mee namni kana dabarsine jira laata? Kana namni dabarsine jira laata? Yaadaan nafaana qaari'im wayita dhumaatiin mana barumsaa ga'u walaloo toora sadiin caalleen barsiisaa keenya egaa nagaatti walargaan keenya maskaramitti maskaram ga'ee guyyaa sadiitti jechuun yeedaloo mararteen akka nama cidha gaggeeffatu teessumaa fi dabtara tumuun harka reebaa ija imimmaanni guuteen marartee hiriyoota isaaniif qaban akkasumas barsiisota isaaniif qaban tapha mana barumsaa keessatti godhan irraa ji'oota muraasaaf akka fagaatan himuun nagaadhaan maxxum ta'us baatiiwwan muraasaan booda wayita saaqiinsi mana barumsaa ga'u immoo yeroo warri ganamaa galaniif warri galgalaa deeman akkana jechuun gurmuu uummatanii walitti weeddisuun wal arrabsum warri ganama baratanii galaa jiran warra galgala barachuuf dhufaa jiraniin galgalee garaa gabatee cancamee garaa qabate jechuun yoo arrabsan warri galgalaa immoo warra ganamaan ganamee fuula xurii galgalee jalaa turi jechuun deebisanii bakka isaanii qabachuu akka deemaa jiran haaloon dubbatum kan ulee sharaabii waltumuus hin dhibuum
gaareffannaa, xiiqii, gootummaan, walloluu fi jeequmsi warra galgalaaf warra ganamaa gidduutti godhamu ajaa'iba tureem. Kun lola Filisxeemiif Israa'el yookaan Ameerikaa fi Raashiyaa osoo hin taane gocha mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa wayita dhaquu fi galuu taasifamudha. Guyyaa jimaataa gaaf maraa warri dabareen galgalaa isaan ga'ee dhoqqeessaa peestaalitti baachuun kaan immoo bishaan jaarkaanii halluu keelloo qabdu zayitii nyaataa keessaa dhume abbaa liitira 3tti baattachuun wayitii jaaffaan erga dhumeen booda manatu miicamaam. Hin barinnaan jetti harmeenaati koo maal isheedhaa godha wallaalummi koo baradheen barsiisa obboleessa koo baradheen barsiisa obboleettii koo jedhamuunis ni sirbama tureem. Dabtara Abbabbaa Tasfaayee abbaa 16 warra fuula ifoo kan fuulli dukkanaa jedhamuun filatamanii peestaalii guddaa akka nama gabaa deemutti itti baatanii kitaaba herregaa afaan Ingilizii, afaan Oromoo isaan kun kitaabota hin hafne waan ta'eef keessatti naquun daree seenuun barnooti yoo jalqabu dabtara baafadhaa gaafa jedhamu iyyaa fi waca peestaalichaa irraan kan ka'e namni baay'een ni jeeqxe jedhamuun kan tumame hedduudhaam. Kana malees karaa shiboo ba'anii galuuf yaalii taasifame gidduutti yoo qabamte tumaatiin sirra ga'u salphaa hin turreem. Dhumaatii mana barumsaan booda immoo ayyaanni guddaan yeroo kamuu caalaa barattoonni itti gammadaniif itti bo'an kan hawwiin eegamuuf guyyoonni lakkaa'amanii bira ga'aman guyyaa kaardii fudhannaa yoo ta'u guyyaa sana bokkaan gaaf maraa bifa tiifuun roobaa kan oolu yoo ta'u sagantaa addaa garaan qophaa'ee kaardiitu laatamaam. Warri kufan imimmaan isaaniin bokkicha yoo gargaaran warri darban immoo shaayii fi anis sagallu gara baay'een ara nan gaddan garaa foon namoo anis ka'ee hiriyoota kootti nagaadhaamu waa jedhuun barbaada waan afeeruu barbaada. Toleetti fufi. Hafe bakka assignmentiidhaan mataa of dhukkubsuun daftara fuudhanii wal jalaa dhokosuun guruppiin wal tumuun walirratti tumsanii dhokatanii seenuun dallaa cabsanii fatanaa dalaydee jettee wal gaafachuun daftara namaarraa waraqaa murachuun ganaa wal hin garru kun hundi hafeera kan wal jaallatulleen arra wal dhabeera wajjiniin kofaluun wajjiniin taphachuun qalama tirfii ni qabdaa jedhanii wal gaafachuun assignmentii dalaguun kilaasii taa'anii wajjin bashannanuun callaa wal baasanii ticheer dhufe moo dhufne jedhanii gaafachuun iraftii ba'anii kubbaa harkaa taphachuun hafe kiyyaa gulbee sankaa kan kursii caccabsu sawa sankan dhala arrabsu kiyyaa barsiisa dhugaa caasa kanaan galatoomii jechuun barbaada kanuma baneenu dhageeffachiisuu fi galatoomii warri namni kun hin jiru barsiisaadha baay'ee isin jaallanna dhugaa isin isaa galuun jibbaa otoo naannoo mana keessanitti galee natti tolu garuu akkuma walumaa galatti walitti qabne galatoomaa isiniin jechuu barbaada nuuni kaardii hojjettanii nuu laattanii isin garuu akka qullaa galtu nutti dhaga'ama. Tolee sinis galatoomaa. Anuma tuulaa kana naa dhaggeeffatanii hin jedhe waan naa ibsu tokko baasanii hin bara. Tolee barattu. Utubaa jireenyaa wiirtuu lafee duwidhaa Dhugaa dagaagina barsiiftota madda galanni maabada. Utubaa jireenyaa wiirtuu lafee duwidhaa Dhugaa dagaagina barsiiftota madda galanni maabada. Daawwitiin hawaasaa barsiiftota keenyaa bu'aalee barnootaa jabeessinee himnaa burqaalee beekumsaa yoom galatoonfanna isaanumaan boonnaa. Barsiisa barumsaa karaayyuu hawaasaa jireenya golgolaa siin namarraa ibsa. Abdii muraatiinii jabaadhu barsiisa galanni keendumu seenaa keessi boonsaa. Abdii muraatiinii jabaadhu barsiisa galanni keendumu seenaa keessi boonsaa.